Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa ajaja fudhachuu akka dhaabe ibsa baaseen beeksisee jira. Kan hojii waraanichaa hoogganuuf taliigu ajaja waraanaa olaanaa waboo hundeessuusaas ibsuma torban tokko dura baaseen beeksisee jira waraanichi. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa waboon murtii kanarra ga'uunsaa haala biyyattii keessa jirurraa kan ka'e hoogganaa baa'oo Finfinnee jiruuf waboo gidduutti walquunnamtiin hojii dhabamuurraa kan ka'e akka ta'e dubbatan. Ibsa kanarratti dubbiimaan abaa'oo Botoleeraa Adabaas Finfinneerraa deebii kennanii jiru. Lameenuu gabaasaa keenya Naayiroobii jiru galmoo daawwittuu dubbise. Ka maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman ajajaan waboo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa labsa gama isaaniitii ba'e ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin jalqabna. Ibsa kana hiyyeka baase waraana bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa hunda keessa jiranitu marii taasisee baasee ibsitti kanuma waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jiran hundaati. Ibsa kana baasuu fi baay'ee yeroo itti fudhannee marii guddaa gaggeessinee wanni kun ta'uu qabamoo ta'uu hin qabu ka'e irratti iyyuu yaada guddoo walii laannee qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa amma ga'e kana keessatti hoogganoonni isaa akkaataa itti murtii jajjabduu kennuu danda'an keessa hin jiranii hoogganoonni keenyatu akka hidhamaatti ilaaluutti jiranitu murtii kennuu dhiisiitii ofii isaaniitu bilisummaa mataa isaanii hin qabanii haala akkanaa kana keessatti immoo waraanni guyyuu hojii hojjetu dalagaa gaggeeffamu irratti murtii dabarbaada. Yeroo isaan akkaataa kanaan murtii kennuu hin dandeenyetti immoo qabsoon bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo hedduun irratti wareegamanii as ga'e kuni gufuu hamtuun isa fuuldura jiru cehee darbuu hin dandeenyetti rakkatee hafuu ta'a. Isa kana itti yaadneetu ibsa kana kan baasne. Mee yeroo ibsa kana baastanii gaggeessitoota dhaabaa bilisummaa Oromoo Finfinnee jiran wajjin waliin mari'attanii jirtu? Isaan waliin wal marii gochuu ni dandeenya yoo ta'e quunnamtii ni qabna yoo ta'e maa ibsa akkasiitu baasuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan quunnamtiin nu gidduu jira yoo ta'e isaantu nu qajeelcha nu hoogganaa kanaaf ibsi kun hin barbaachisu jechuudha. Amma garuu haala isaaniiyyuu ofii isaaniituuf bilisummaa mataa isaanii dhabanii fi hojii dhaabaa kana taliiguu hin dandeenye keessatti isaaniin mari'achuun quunnamtiin addaan cite keessatti hin danda'amne. Kanaaf murtii kana kan fudhate qabsoo oolchuuf jecha waraana bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiruutii jechuudha. Wanti kun seera adda bilisummaa Oromoo keessatti waan darbuun qabu labsiin akkana ba'uun? Seera inni cabses yookaan seera inni darbus hin jiru. Wanti jal'ate tokkoyyuu hin jiru, wanti dabe tokkollee hin jiru, wanti darbames hin jiru. Qabsoo oolchuuf waanta ibsame waan bahe hayyu dureessaa dabalatee hoogganoonni ol'aanoo damee hundaarra jiranii murtii kennuu danda'an akkasumas immoo dameeleenii murtii adda addaa fudhatan murtii xumuraa immoo hayyu dureen fudhatu hojiitti hin jiru. Hojii dhaabee jira jenneetu amanna. Maal jennaan wal quunnamaan jirru nu qajeelchaadhaan jiran. Kan kanarraa hafe garuu heerri sagantaan siyaasaa aasxaan mallattooleen alaabaan dhaabichaa wanti jijjiirame tokkoyyuu hin jiru. Qabsoo itti fufsiisna. Dalagaa qabsoo addaan citee jirudha. Walitti fufiinsaan akka hojjetu goona jedhamerraa ka hafe waan seera darbee fi waan gidduu keenyatti rakkoo uume tokkoyyuu hin qabu. Haala isaan hojii hojjechuu hin dandeenye kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo addaan citeetu hafamoo itti fufuu qabaa ka'e irratti akkuma duraan sii taase marii yeroo dheeraa yaada wal jijjiiruu yeroo dheeraa fudhanneetudha gidduu keenyatti murtiin kun akka darbu murteessinee jechuudha. Waan faallessu tokkollee hin qabu. Labsa kana irratti guyyaa ibsi kun labsame kaasee gaggeessaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waltaliguun darbees immoo waltaligamuun hin jiru jedha. Maal jechuudha wanti kun? Kana jechuun egaa hoogganoonni keenya amma biyya keessa jiranii naannoo jiran irratti murtii xumuraa ka qabsoo bilisummaa Oromoo saba Oromoof darbuu qabu dabarsuu fi gahumsa isaatoo qabaatanii jiraatanii akkaataan itti dabarsan suni rakkoo seenanii jiru. Haala rakkoo akkasii kana keessatti immoo ofitti amanamummaanii murtii osoo hin sharafamiini qabsoo bilisummaa Oromoo fi darbuu malu hin dabarsanii jenneetu amanna.
amanuu qofaa osoo hin taane immoo kanuma argaa jirra. Waan arginu kana osoo ilaallu immoo murtii achi nutti darbu sanaa fudhachuun murtiin suni kanaan duras darbaa ture garuu miidhaa guddaa keessumaayyuu miidhaa tarsiimootu nutti fide waan ta'eef sanarraa qollifachuu feeneetu kana ibsinee jechuudha. Amma dhaaba irraa adda kan bahe waraana bilisummaa Oromootu uumame jechuudha moo akkami waan saam? Waraanatu dhaabarraa bahe yookaan dhaabatu waraanarraa bahe yookaan immoo afaanuma kallattiin ibsu yoon barbaade fottoqiinsatu uumame jechuu miti. Hooggana keenyatu akka hidhamaa tokkotti jira qabsoo itti fufiinsaa gaggeessinee hooggansa mataa keenyaa kenninee bakka hir'ate qaawwa sana duuchinee isaaniin illee bilisa baasuu fi hojii hojjetamutu fuulduratti jiraachuuf ta'a jechuudha. Ibsisuun kanuma qofaa malee wanni walirraa adda bahame hin jiru jechuudha. Isaan ammoo haala itti dandahame akkaataa keessa jiran hundaanii qabsoo karaa mataa isaanii karaa nagaa jedhanii galan sana gaggeessuu ni danda'u. Garuu wanni isaan gaggeessan suni unuu fi bakka bu'ummaa nuu ta'ee sabaafis bakka bu'ummaa ta'ee guutummaa guutuutti rakkoo uummata Oromoo furuu hin danda'u ka jedhudha amannee fudhanne irraa kaafee fottoqiinsa wayii yookaan adda bahiinsa wayii miti jechuu ka uumame. Ajajaa Waboo Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa dhaabni ABO gama tokkoon qabsoo karaa nagaa gaggeessaa gama kaaniin ammoo qaama dhaabbatichaa akka taatan Waboon qabsoo qawween gaggeeffamutti yoo hirmaattan kun waliin dha'uu darbees immoo hooggansa ABO Finfinnee jiru irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhus gaafatamaniiru. Egaa rakkoo isaan irratti fiduu danda'u qaba jedhee hin yaadu garuu immoo rakkoo yoo fida ta'es rakkoon sun immoo ammaa miti eegaleera. Miseensonni isaa hoogganoonni isaa akkasumas qondaalonni isaa olaaloonni mana hidhaa jiru. Waajiroonni isaa cufameera. Karaa nagaa wal jedhanii wal amananii inni galan suni gama mootummaatiin cabuun osoo gama kanattiyyuu hin ce'amiin dursee mul'atee ture jechuudha. Kun hundumtiyyuu immoo ta'ee ammas gara bal'inaan karaa nagaa itti fufna nu qabsoo keenyaa warri jedhe itti fufee jira waan ta'eef nummoo dursineetu amantaa sana hin horanne maaliif jennaanii jalqabumarraa yeroo araara jedhame garamaa ture wanti ifa hin taane hedduutu ture akka ifa nuu ta'us barbaanne deebii ittiin arganne yeroo sanatti waan araara fakkaatu tokkoyyuu hin turre. Akkuma namoota dhuunfaa shaantaa ofii qabatee gama adda addaarraa biyyatti deebi'ee tokkotti akka biyyatti deebi'amu ka hoogganoonni keenyi gaafataman. Isaan ammoo kana gochuu hin danda'anillee ture yeroo dheeraa fudhatamee irratti mari'atamuutu qaba ture. Maaliif jennaanii shaantaa miti ka isaan qabatanii jiranii lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaatu harka isaanii ture. Isa kana akkasittiin xumuruun isaan irra turre ka'edhu yeroo sumarraayyuu kaasneetiniini itti watwaataa turre jechuudha. Kanaafi gama nagaatiin hojjenne jedhanii edda walii galanii waliin jiraatu ta'e rakkoon gama kanaan isaan irra ga'u jira jedhee yaadu. Ammoo wal amantaan sun cabuun immoo ammayyuu hin eegalle namni akkuma si ibse mana hidhaati jira. Labsii kanaan ajajaan waraanaa olaanaa Waboo akka hundaa'e hima. Qaama kana eenyutu hooggana? Qaamni kuni hojii guyyuu kajaarmiyaa walii galaa addi bilisummaa Oromoo itti ture sanaa ofitti fudhateetu gaggeessaa. Qabsoo itti fufsiisaa murtiilee jiran hundumaayyuu karaawwachuu danda'uu fi bakka bu'ummaa ka qabu qaama kana ta'aa jechuudha. Dabalataan ka gaafataman waa'ee araaraati. Yeroo darbe araara irratti isin miseensonni Waboo ajaja keessan jala jiran akka hin galle dhorkaa turtan odeeffannoon jedhu karaa ittaanaa keessan ibsameeti ture. Kun dhuguma gaaffii jedhuuf deebii yoo kennan. Namni araara jibbu araara dhugaa nama dhukkubsataa yookaan sammuu naqaa hin taane. Araara hin jibbine adda bilisummaa Oromooti beeki si'a lama lola dhaabuu kalabse jalqabarraa araara jechuu oduun dhufe jennaan araarri kun haa milkaa'u jechuutiin osoo mootummaan lolan dhaabiin lola dhaabaa ka jedhamne murtiin nutti kenname lola dhaabnee rakkoo tarsiimoo seenne nu waraana bilisummaa Oromooti. Araara hin jibbinu nuti. Jalqabumarraa dubbiin araara sanaa akkaataan itti deemamutu sirrii miti. Araarri akkanaatii addunyumarrayyuu hin jirtu. Nama waggoota 40 hanga 50 gidduu wal ajjeesaa turee fi gidduu ofiirraa wal amantaa hin qabnetu walitti dhufuuf jira. Sun immoo akkanumaanii ujummoo qawwee ofii gadi garagalchee hin deemu. Gaafuma hoogganoonni keenya biyyatti deeman gaafsinnitti goone osoo biyyatti hin galamiin dura murtii waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti kennamu nu beeksisaa jechaa akka turre kanaaf beeki. Araara maaliif jibbina? Umurii keenyatu bosona keessatti gubachuu jira beeki. Lafee cabuu jira, dhiiga dhangalaasuu jira, dafqatu nu keessaa xuruuruutti jira.
kanatti guduunfaa godhachuu ni barbaanna. Akkuma waa hundumaayyuu dandeenye rakkoo dandamannee jiraannu beeki. Miira namaa gadduu danda'u, miira maatii yaaduu danda'u, jireenya qananii qabaachuu fedhuu hinuma qabnaa beeki. Maaliif kana hundumaarra dabarreetiniin araarri kun akka gufatu taasisne. Ammoo ololli yeroo dheeraa fi akka bulguutti waraana bilisummaa Oromoo dhiyeessuu fi gaggeeffamaa ture akkaan ulfaataa ture. Keessuma dabarreen malee araarichi miilan akkan inni raawwachuu dide jalqabumaayyuu dureen keenyi qabsoo gara biyyaatti seensisne biyya keessatti garuu wal amantaan mootummaa waliin gaggeessuun ulfaate waan jiruufi uummata Oromoo fi abbootii gadaatti dabarsinee kennineerraa jedhan. Kanaaf iyyuu qoree jedhanii waraana miseensa gabbu'anii nam tokko tokkoon ijaarrachuun gansiisuu irratti hundaa'uu caalaa hawaasa inni isaa ilaallatu qabsoon itti kenname sana waraanni kun maal siifaa ta'u jedhamee aangoo olaanaan uummataaf kenname waan ta'eef uummanni irratti murteeffatuutu irra ture. Sun hin taane. Hanga kun hin taanetti immoo namni yeroo hundumaa namatti duulu qawwee qabu qofaa miti. Warri kun duuladha nurratti bananii duula sanayyuu ofirraa ittisuutu nurra ture. Nu garuu Oromoo gidduutti ammallee hadhaan biraa hin jiraatiin jechuun hanga isaan diiganii xumuranii deebi'anillee teenyeetu malaalaa turree jechuudha. Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa dhaaba ABO'ti. Labsii waraanni bilisummaa Oromoo labse dhaabni keessan quba qabaa jedhee gaaffeen ture. Nuti akkuma warra kaanii feesbuukii fi waan adda addaa argine malee waan akka biraatti waan argine hin qabnu. Waan isaanii haa ta'u kan biraas waan adda baafanne hin jiru. Nuti akkuma beekamu dhimmi waraana bilisummaa Oromoo ilaallatu karaa maanguddootaa fi abbootii gadaa akka dhumatuu fi gama sanatti dabarsuun keenya ni yaadatama. Isaan booda hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu citee ture. Isaan waliin wal quunnamu turanii. Isaan immoo waan irra ga'anii ibsa wayyaa irraa eegaa jirra malee gama keenyaan lakki mariin adeemsifame hin jiru. Seerri adda bilisummaa Oromoo murtee waraanni bilisummaa Oromoo amma dabarse jedhame kana deeggaru ni jira dhaaba keessan keessa jechuun bulmaata keessan keessa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo akka heera dhaabaatti adda bilisummaa Oromoon ijaaramee adda bilisummaa Oromoon hoogganamaa. Kan inni ijaaramuuf immoo galii siyaasaa dhaabaa bakkaan gahuudhaaf. Kanaafuu qaama dhaabaati. Qaamni dhaabaa tokko immoo achi bahee akka jaarmaa tokkotti bulabsuu fi mirga kan kennuuf hin jiru yookiin immoo mirga heeraan deeggaramaa miti jecha. Erga labsiin kun bahee waraana bilisummaa Oromoo duukaa wanti isin dubbattan yookaan immoo wanti qunnamtiin godhame hin jira? Hin jiru. Obbo Toleeraan dabalanii yaada gaggeessitoonni ABO Finfinnee jiran murtee sirriitti dabarsaa hin jiran jedhuun labsiin kun labsamuu mormuun nuti hojii dhaaba kanaa hojjetaati jirra jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf